Maal isa jisire? Rakkoo. Ijoolleen harkatti guyyaa sadii afur gabuu isaanii bulaan ijoolleen tuwaana yaalaa miidhamti ijoollee jedhee ta'anillee akkas ta'eyyuu. Mana jireenyaa qabdaa? Biddeena tolchee galaayyuu guyyaa. Armee keenya tokko boqqolloo hatte jedhee waan seerri na janyatu mana murtiitti dhiyeessin aangoo isaatiin gochaa ture sanaaf seera jala akka dhiyaatu iyyata dhiyeeffachaa turre karaa miidiyaa hawaasaatiin amma yeroo dhageenyu Wanta garaagaraa isin erguu dandeenya barbaachisaa taanaan. Hayyee miiliyoona tokkoof 650 uummanni kee walitti sii qabee mana. Maal isa jisire? Rakkoo. Maal akkate? Wanti sanii rakkadee fuudhee abboo anillee garmada kudhabee ijoolleen xiyya ooltee bulaan manumee qooyi waan kana mee erga daa'iree tama deemu ka'ee itti dhaqee anillee. Ijoollee kee waan nyaachistu dhabdee? Ijoolleen harkatti guyyaa sadii afur gabuu isaanii bulaan ijoolleen tuwaana yaalaa miidhamti ijoollee jedhee ta'anillee akkas ta'eyyuu. Ijoolleenuma kee nyaachisuudhumaaf fuute malee waan biraatiif hin fuune kaati. Ijoolluma tiyya malee waan biriiti miti. Mana jireenyaa qabdaa? Mana keessa jiraattu qabdaa? Mana jireenyaa mataatti hin qabu. Kiraa meeqa kaffaltaa? Birii 400. Maaliin jiraatta? Ijoollee kee kana maaliin guddistame? Ijoollee xiyyaa'anii bidduma namaatti rafaa dhaabbadhee abboo anillee of dadhabuu jiraayyuu waanuma wallaalayyuu. Ayyee gocha sana kan inni sirratti raawwate sirruun kuteera moo ispoortiidhuma sana qofa sirratti hojjechiise? Ispoortii. Namichi sun kana dura si beekaa? Wal beektu? Inni moo? Ijaan argaa garuu na. Hooggantoonni maal siin jedhani? Ayyee ishee. Yeroo turtuu keessa abboo mana namaa dalaguu jiru. Maal dalagaa turte ijoollee kana yeroo guddiftu maal dalagdee guddisaa turte maal faa dalagda? Buddeen mana daa'uu jira malee waan takka dalaguutti hin jiru mana namaa bichaa dalaga malee. Biddeen tolchitee. Biddeena tolchee galaayyuu guyyaa. Daa'ima meeqa qabdaati? Ijoollee lama qabda. Ijoollee kee waan nyaachistu dhabdee boqqolloo muka lama cabsattee jennaan akka sana si godhanii? Qaama seeraati moo abbaa boqqollooti? Qaama seeraati. Mana hidhaa si geessaniiru? Erga mana hidhaa si geessanii si geessuun jiraan oollee maaf akkas si godhanii ka jedhu seerri moo mobilisaan si baase? Seerri moo akkamitti si gadhiise? Okay, ijoollee kee waan. Akkas kana fakkaata miira keessa dagalchee viidiyoon kuni haati tokko yoo rakkattee beelooftee ustaas dubbadha. Viidiyoo kee dhaggeeffadheera. Kalau Ustaz boy nak. Namni waan fedhe haa ta'u haati kuni rakkadheeni viidiyoon mul'ataara. Hello. Akkam jirtu? Jirtani. Naguma. Balaa. Alex Taayeen jedhama. Karaa miidiyaa hawaasaa kanaan gaaffii tokko harmee keenya tokko miseensi poolisii wayii sarbiinsa mirga namummaa irratti raawwataa ture. Isa kana harmee keenya tokko boqqolloo hatte jedhee waan seerri na janyatu mana murtiitti dhiyeessin aangoo isaatiin gochaa ture sanaaf seera jala akka dhiyaatu iyyata dhiyeeffachaa turre karaa miidiyaa hawaasaatiin amma yeroo dhageenyu
to'atameera waan jedhu bilbila abbaa alangaati dhanina erganii dhugaadha. Dhugaadha. Amma to'annoo waajjira poolisii aanaa dalloo mannaa jala jira. Ayyee. Yeroo itti qindaa'ee galmeen yeroo gabaabaa keessatti irraa itti banamee falaadha. Guddaa galatoomaa ulfaadhaa nuti poolisiin Oromiyaa wabii uummataati wabii nageenyaatti beeknaa namni tokko yakka yoo hojjate akkuma isin beektanii yakka sanaaf mana murtiitti dhiyaatee waan seerritti murteessuun adabama malee wanta akkasii waan godhamu miti maqaa poolisootaas maqaa qaama nageenyaas hin balleessu waan ta'eef isin nutis namoota akkasummataaf quuqamanuu qabna jenneeti kan nuti iyyataa turre miidiyaadhaan kan nu iyyaa jirru galatoomaa ulfaadhaa. Kun suuraa fi wanta garaagaraa isin erguu dandeenya barbaachisaa taanaan. Ayyee waatsaappiidhaan na ergaa ragaa uummanni ragaa barbaada akka to'atame waan ta'eef to'atamuusaa waatsaappii. Sisii qabameera. Birrii miiliyoona tokkoof 650 uummanni kee walitti sii qabee mana sii bituudhaaf suuqii xiqqoodhuma sii waan ittiin hojjettee ijoollee kee bulfattu sii gochuudhaaf birrii miiliyoona tokkoof 650 walitti sii qabamee jira. Tokko. Ijoollee kee akkasii uummata keenya Thank you. Balagammadee bilbilli meerre bilbila sun matatti agarsiisi. Bilbila illee matatti agarsiisi.